إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا يا أيها الذين آمنوا غاريدا أطول آية في كتاب الله جاجلا نسيتنا هذا مداينة جانيني الرئيرتو آتتي يا قرآن الله خيستي تاتي جاني تلالني أكا خانا أصعب آية في القرآن وجودا كان سورة مائدة يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت هنا وصية سناني قنجدوا فإن في على أنه مستحق جامته ذلك أدنى آياته الشهادة مجنته يوم يجمع الله الرسول فنيت خنقوسا يسين أصعب آيات في القرآن جامعي كاخيصت يدو نمو رجاني لالني يسين تنمو إيرمينك أبدي جاجراني أخوف آيات في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة خجني خاف نساني أجل الليل الدمات وتعطي مالي زيادة سن الليل الدمات مالي ربو ما ونجي أمو يعني جرى مسون خاف تساني إسيسان جاجرة قنما فو مما جرى الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا ورد أماني إذا تداينتم يا مؤمن توتا جئتي يا واما يا مت اتهم دو جبا يا ورين أماني يا إسانان سنو خان أماني أمانو خطان جتشون مسبي وان كان مالتا يا ورين أماني يا مؤمن توتا إذا تداينتم إذا تداينتم جاري isin hogguu deeyni fuutan jechuudha. Zata daa'imtun bideeyni jenna. Deeynii takka hogguu gartanii fuutan jechuudha. Deeynii takka hogguun fi gartee wali kennitanii kunis itti kennee kunis irraa fudhatee akkasitti jechuudha. Mudaayanaa tan argamsiiftan jechuudha. Amma silaa ijaa tadaa'imtumu maan irraa ni duroomsa qabila. Maaliif tookiida jedhan duuba dubbii tana gadi jabeesse. Akkuma walaa xaa'irii yaxiiru bijanaahee jedhu oduu qoflaa isaa malamaan malee hin bararre bijanaahee jedha. Kanumaafu jechuudha bifa kanatti ilaalamaa hogguu mudaayanaa takka deeynii takka kunis kennee kunis irraa fudhatee mudaayanaa hogguu argamsiiftan deeynii takka jedha. إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى ديني جيتشون مال يوجن عبارة عن كل معاملة جاء كان أحد الإودين تقول إود لماني خنيته فيها نقدا والآخر في الذمة نسيا مال ديني جيتشون إسا تقو أما فلتا أتمو بودا قلتيتا بفخاناتو يجودا ديني جدام جيتشودا دوبا إني تقو أمو kennanii inni tokko immoo suuta galfama waan ta'eef akka kana deeynii takka hogguu fudhattanii gara qaaxaroo maqaa dhaamaa ta'etti faktubuuhu isa san barreessa jechuudha. Deeynii san barreeffamuudha qaba. Maaliif wanti kun booda deemee yooni irraanfatamee namummaan kun walitti bu'uuf amanaba. Anan manan sitti kenne lakki anan manan fuudhe jechuu fa'a dhufa. Kanaafu deeynii san barreessaadha
qaxaroon isaa yeroo kanaati ja'a barreeffamee inni kun taa'uu qaba jechuudha. Maaliifi guyyaawwaniin baatawwaniin yoo amatallee haga'u taate amatawwaniin bifa saniin akkasitti jechuudha deemuu qaba. Akkuma rasuulli alayhi salaatu wassalaam waa'ee salamaa keessatti salafaa keessatti man aslafa fi tamrin fayyisnu fi keeli ma'luumin ila ajali ma'luumin jedha. Osuma gartee wanti sun beekamaa ta'ee makaabamu asitti musamman ja'a jira. Achittis jechuudha ma'luumin ja'a jira. Osuma wanti sun murteeffamee beekamtiin maqabu barreeffamuu qaba. Faktubuu isa san barreessaadha. Duuba hoo وليكتب بينكم jidduu keessanitti haa barreessu. كاتب barreessan tokko haa barreessu. بالعدل Barreessan tokko haa barreessu jechuudha. Bil'aadli jechuun haqaan haa barreessu. Keefiyyaa amma barreeffama faktubuu hojii ajaja kana argite. Keefiyyichi kuni walyaktub haa barreessu. Beeynakum jidduu keessanitti kaatibuun barreessan tokko haa barreessu. Maalin barreessa? Bil'aadli haqaan haa barreessu jechuudha. Barreessan sun haqaan walqixxummaan gara isa tokkoo hawadee gara isa tokkoo goree hogguu barreessu san dabaluu osoo hin ta'in isa hir'isuu osoo hin ta'in garuma tokkollee jallatuudhaan maletti barreessan tokko iddoo keessanitti haqaan haa barreessu jechuudha. Inni kun ajaja kenna. Ajaja barreessuudhaa kana. Maali gama biratti jechuudha. الله سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. إن كوني أجج نكوني إسا سليم غير سنة دين أجج سنة جنين لا barreessuu baatanii dilaawanii osoo hin ta'in inni barreessuun faayidaa guddaa qaba waan ta'eef haruu dirqama qabu. Isa saniitu saarifatee fi yaada jedhamu qabna. Kanaafuu walyaktub haa barreessu beeynakum jidduu keessanii kaatibuun barreessan tokko bil'aadli haqumaan haa barreessu jechuudha. Walaa yaaba. ولا يأبى هنديدية كاتب بريسان سن هنديدين أن يكتب من أن يكتب جنان هوني لسان عربيتي من تفيدوس دندينيا أني مصدرية وقول افتخانا هم بريسان هنديدين كبريسان تكون ديدين gaariidha. Barreessan tokko ilma hin didin. Ayyaktuba barreessuu irraa hin didin. Barreessuu oguu jedhe barreessuudha qaba. Kama allamahu Allah. كما علمه الله Aktubuu barreessaa jee ajaja kenna. Walyaktub baynakum kaatibun bil'adli je'eeti ajaja kenna. deebi'ee immoo walaa yaaba kaatibuun barreessan hin didin yaktuba barreessuu irraa hin didinii je. Haa ta'u kun cuftinuu saarifa argatee jira yaada jedhamu qabna. Kama allamahullahu jechuun akkuma Allah isa barsiisetti barreessuu irraa hin didin. Akkuma Allah isa barsiisetti barreessuu irraa hin didin. Takkaawu Allah waan isa barsiiseef jecha barreessuu irraa hin didin. Takkaawu akkuma Allah isa barsiisetti barreessuu isa barsiise sanitti hin didin. Barreeffama kana namichi kun baree jira jechuudha. Keefiyyaa taates reefun tana bil'aadli ja'a jira jechuudha. Walyaktub baynakum kaatibun bil'aadliin sunu Allah isa barsiisuu irraa. Kana malee barreeffamallee beeka namichi kuni keefiyyallee Allah subhaanahu wa ta'ala ibsee jira. Bakka kanaaf waan ta'eef jecha ammas jechuudha inni ajajame kun lakki hin barreessu yoo hajuu taates sirriidhaa miti. Barreessan hin didin yaktuba barreessuu irraa kama allamahullah akka Allah isa barsiisetti adilii jechuudhaan akka Allah isa barsiisetti hin didin. Akka waan Allah isa barsiiseef jecha hin didin.
آية فليكتب فليكتب إذا ما اللي أجل صدفة فليكتب جلسه عبر السوء والجمل الذي عليه الحق. وليملل الذي عليه الحق. آية قرأوا الذي عليه الحق إن حق حي التي جلسون فيتم عليه بكرة واسيلة سورة فرقان كيسر الذي عليه الحق كوني نما حي التي جلسون نم دين التي جلسون نم دين التي جلسون قرأوا إملاء جانغانا إملاء جوان تكنا مرت قرأني نم جلا بريس إني دين التي جلسون قرأوا أكانا wani nan fuudhes kana bifa kanatti egaa adiluma sanii nu barreessita jee haa qara'u. Aayya وليتق الله ربه. maaliif egaa inni qara'uun sun zaata isarratti inni kun sabachiisa jira duuba irratti aqararaa jira waan ta'eef bifa akkasiitiin jechuudha egaa jalaa haa barreessu jechuudha. وليتق الله الله صداته ربه ربه. Allahn sun rabbii isaa hatee haa sodaatu jechuudha. Allahn sun rabbii isaa hatee haa sodaatu. Gaariidha. Akkasani inni agartee Allahn sun rabbii isaa hatee san haa sodaatu jechuudha. Bifa saniin jechuudha barreessaa bakka saniin bifa saniin imlaa godhaa akkasan bifa kanaan haa deemuu jaa jira. ولا يبخس منه شيئا. قال ولا يبخس إن إسن منه إيسا سنرى ديني سنرى إن إسن شيئا. وتكلم الإسن نمت ثم ديني رتيجة تكون أقول ملا أنا متخنا قرأة نمت جلا بري سخرة إسن وإن إسوف هنجرو إن خونس إسخنا رادام بافته بفخنان بري سنس تفوق أبا أكخنتا ها. فإن كان الذي عليه الحق. فإن كان يوته الذي عليه الحق إني ديني نرتجل قنه حين مديني خانا قاي مديني خانا إني حين نرتجل قنه يوني في تيه سفيها قوانا ما يوته جج قوانا ما يوقته تاتي نما قاعدو إلى الجنقامنه قوانا ما خمته يوتاتي أكيدا فوقون تاكا sallii taatee sirriitti yoo dhaamuu dhabde safii hani jedhan jeesisanis namichi kun jechuudha gowwaa yoo ta'e aqliin isaa jechuudha da'iifa jechuudha yoonifi ta'e silaan isaatu imlaa godhaa mire isaatu imlaa godha waan ta'eef akkas yoo ta'u taate أو ضعيفا takka olaafataa takka olaafataa yooni fi ta'e duuba inni deeni irratti jirtu kun heetu laafata. Laafataa jechuudha gaammaan tana aqliidha. Maaliifi ijoollee faa ta'a takkaa immoo nama totorba'ifa nama totorba'i guddaa xiqqishoo tartiiba dhabifaa ta'a eenyu imlaa haa godhu eenyu imlaa irratti haa godhu isa kana obduu barreessan kun barreessu eenyutu imlaa godha kan jiru kanarratti أو لا يستطيع takkaa kan hin dandeenye yoo ta'e أن يمل imlaa godhurraa qara'urraa kan hin dandeenye yoo ta'e هو qara'urraa kan hin dandeenye ta'a. Meeqamitti yoo jenne nama afaan arraba hidhaafaa ta'a akhrasiifaa ta'a nama gartanii ammaan tana gingisaafaa ta'a jalumaa jechuudha namichi inni barreessu kun kan jalaa beekuu hin dandeenye taha duuba
bifa kanaan akkatti ilaalle jechuudha. Namoota sadii kaasaa jira. فإن كان الذي عليه الحق سفيها نوته أو ضعيفا تكون لافتا عقلي لا خنا يوته جتشودا نما تطرع في جولة جتشودا تكاو نما بوانا ما ولا يستطيع تكاو خمدان دينيو تيافان كان هيدانين إنجيسا تكاو إنجيسا أيومي لا جتشودا قرأو خلندان دينيو تي هو إني سن قرأو خلندان دينيو تي أيومي لا خنا خيسه هو أجر الذي عليه الحق سنيف ديبي ولا يستطيع تكو خلندان دينيو تي إنما سن أيومي لا قرأو هو إني سن قرأو خلندان دينيو تي هو أجر توقيد ما فاعل مدمرة خنا أكادية دجرة مقابل أيومي لا قرأو هو إن خلندان دينيو تي هو إن خلندان دينيو تي يجو إني سن يجورا خلندان دينيو تي مال توقف فليملل فليملل وليه ولجي نساءها قرأوا إملاءها قدوا بالعدل بالعدل حق ما جيتشو حق ما ولجي الذي عليه الحق سمردن إن سن قصفيه خنرا دئيف خطي خنرا ولا يستطيع وجمل له خجن خنرا جرسدين خنرا ها قرأوا ولجي نساء حق ما قرأوا بريسا سنرتي قرأي بريسا جلا بريسو في أكخنا آية واستشهدوا أكخنا رقاقو دوبا رقاقو بربادا شهيدين جتون آية رقا قدو بربادا جتون توكيد مقونات ما سنتي تاتي سنتي تاتي رقاقو جنان شهيدين رقا لما رقاقو رقا لما رقاقو رقا لما رقاقو من رجالكم من رجالكم آية من رجالكم جتشورا إذن كيساني راختان جتشورا قولي لما سن إذن كيساني راختان إذن كيسان آية إذن كيساني راختان إذن كين يقوم كان يوجن مسلم توتا جتشورا مسلم توتا خنا خيستيو بلسا في جبريل مسينا جا جبريل مسينا جا بفخنا نكتل الله إذن كيساني را قولي لما سن كان تهجي أما جرغان ragaa ji'eenidha. Ragaan kun eega ragamee eega ragee ragaa jedhama. Ogguma duraatu raga jedhama. Bara utuma hirreen illee ragaa ni jedhama jedhani. Ragaa fide ogguu jedhan ogguu guuree ol deemu maali? Ragaan abbaa baluu hoota afaa jedhanii amma asitti ragaa abbaa ragaa maariyyoo hoota jedhanii. Oduma namni kun ragaa hin baane jechuudha. Maaliifi bitibaan maa uru jedhamu jedha. Booda raguu deemanii bakka sallaaleetti shahideen isaanii jedhee jenneeti ilaallatu. Bareeda. فإن لم يكونا رجلين فإن لم يكونا شاهدان يقولون رجال لمن سيون بهنتين رجال لمن سوني يون بهنتين رجلين دير لما يون بهنتين قا شاهدين من رجالكم جنبير وانتم رجال لمن سوني يون بهنتين رجلين يجولا نم لما دير لما يون تيجا فرجل وامرأتان فرجل وامرأتان فليشهد رجل وامرأتان يجو أو فرجل وامرأتان يكفون يجو إرتجي تقو في ألال لما حرقن يجو إرتجي تقو في ألال لما حرقني إرتجي تقو في ألال لما حرقني يجو مال الألال لما bakka dhiira tokkooti taati. Bakka dhiira tokkooti taati. Saniin haraganii.
فخنا ناديهم أما خذي ما مسابقة جدا قالتك رسولك عليه الصلاة والسلام نمتي كافرة يهودا تقو يوان تك قلتي رسول سرهم بتاجي في دي جي ما لا تخلنا فصم ديمو نمتي تبا دي جي ما لأنه بمدراتو سرهم بتا أتنا هنجن جنة وزيما رقابة يفي رسول عليه الصلاة والسلام وان كان تعالى رتي رسول خيني أقوم سنوان تيب رسول خيني هنصوب أقوم بانا سيتو ركوك أباجي نبي محمد عليه الصلاة والسلام شهادة نساء شهادة إلى لما إلتي لما شهادة إساء تقوت أكاك آيتو بؤيتي دوب رقا إساء خايجي بفصل خنافو أما قربان تقوفي دلال لما haraganii bakka ragaa lamaan dhiiraa san bu'anii isaan sun mimman tarobboona ممن ترضون nama isin jaalattanirraa jechuu isaan sun kaa'inuuna jechuun mimman tardoona jechuudha nama isin jaalattanirraa isaan sun kan tahan min ashuhadaa Dhiira dhalaa abbaan moo isaan kun gurbaa ragaa sunis ragaa lamaan duraa sunis gurbaan kunii fi dhalaan lamaan kunis guutumattu mimman tardoona nama isin jaalattanirraa maaliif jaalatuun kun egaa diinii isaaniitiif adaalummaa isaaniitti jiru namni adila ta'uu qaba shaahidaan adilaan jedhama Muhammad alayhi salaatu wassalaam bifa san rabbi subhaanahu wa ta'ala ammoo bakka gartee adila jiru kana gartani tardoonaa tana jaalatoo kana hadiisa keessatti rijaalu mardijuuna jechuu jira akkasii jira kanaafu jechuudha adila ta'uu qaban jechuudha ragaan adila ta'u malee hin taqabbalamu muslima ta'uu qaba adila ta'uu qaba kanaan akkatti jenna من الشهداء ragawwan irraa jechuudha namoota isin jaalattan irraa kan ta'an jechuudha maaliif diinii isaaniitiif adilummaa isaaniitiif kan isin jaalattan jechuudha sanirraa kan ta'an jechuudha gama biraatiin nabi Muhammad alayhi salaatu amma yoo ragaa mudaayanaa taate waan takka walitti kennuu waan takka walitti kennanii amaanaa jedhanii haja'an san yoo taate maal jeeni ragaa lama oo akhraani min gayrikum jedhan duuba kanaafuu ragaa lama tulaa lama takkaawu muslimarraa fatan kan muslimarraa hin ta'in illee fudhatama bakka daruuraa sanitti ni hayyama jechuudha ni hayyamna ragaa namni tokko miskiina'uu yoo haa ta'u taate immoo duraan qabeenya qabaatee ragaa nama sadiitu ilaalama akka hadiisa keessatti Muhammad alayhi salaatu wassalaam jiru yoo immoo khazinaa taate ragaa nama afur kan dhiiraa malee kan dhalaan ta'uu ta'a dhalaan ilma seentu bakka sanitti jechuudha har'a immoo kan biraa keessatti amma bakka gartanii mudda'iidhaa jechuun mudda'iin ragaa dhabetti kakuu isaatiin wajjin ragaa tokko yoo argatu taate hayyamaa jiran jechuudha bakka sanitti dhalaan hin seentu ammas bakka immoo zinaadhaa kanatti ragaan afran sun dhiira ta'a malee dhalumaa hin ta'u jedhan maaliif egaa inuun sodaatti huba ni sodaatti akka biyya teenyatti jira maatu matuunfiiki maalumaatu as jira hori jettee kun mujrimni gaa yoo achii bahe lubbumma teenya irrattu ni shakkinallee ni jirti jedhan kanaafuu shari'aan kun laaletti bareechee waan kaa'u kaa hikmaadhaan deema waan ta'eef bifa kanaan laalla jechuudha mimman tardoona min ashuhadaa irraa haala kan tahan jechuudha maalifi dhalaa lama bakka takka kaa'ame duuba bakka dhiira tokko dhalaa lama maalifi buute yoo jenne
أن تضل أن تضل جاري إحداهما أن تضل إحداهما takkaan isaan lamaanii irraanfattee jechuun kun wanti immaa silaa ragaa isiin baatu sun irraa fagaatee jechuudha jedhu. Irraa fagaatee jechuu keessatti jiru. Anta dilla ihidaahumaa takkaan isaan lamaanii irraanfattee fatudhakkira yaadachiisuudhaaf jecha ihidaahumaa takkaan isaan lamaanii تذكر yaadachiisuudha. Kana bu'aa. Anta dilla ihidaahumaa takkaan isaan lamaanii irraanfattee jechuun ragaan sun irraa fagaatee fatudhakkira yaadachiisuudhaaf jecha ihidaahumaa takkaan isaan lamaanii al-ukhraa taa yaadachiisuudhaaf jecha isiidha gartanii ragaan irraa fagaatee irraanfatte san yaadachiisuudhaaf jecha wal moggaa kaayame. Alaan lama bakka dhiira tokko wanni taate isa kanaafi kaayame. Gaariidha Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isa kana jedha jechuudha. Akka kana. ولا يأبى الشهداء Akkana goona. Amma gaa irraanfii tanaa ragaan kun isaanirraa fagaatu jecha gaaf tokko Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam min naaqisaatii aqliin wa diinin gaafa jiru tokko maalifi naaqisaat aqliin keessan hidhuudha ammasoo diinin keessanillee hidhuudha jedhe duuba. Guyyaa iidati gorsarratti kanarratti harka baafte intalti dheertuun takka mee bakka aqliin maqaataan taane waan garagaa lafa kaayaate jedhamu qabdi jechuudha. Akkasani maali Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam akkin anjee gara aqlitti Rabbi subhaanahu wa ta'ala رجل وامرأتان دي رجان intala lama qixxee ragaa gurbaa tokkoo hin taane maaliif yoo jenne ragaan sun irraa fagaatee irraanfattee jechuudha. Tun takkaan isaan lamaan ta'an gartee akka yaadachiiftuuf jecha bakka tanaaf. Kanaafuu gaa irraanfin tuni isaan keessatti heddummaata. Hedduudha waa irraanfatte yoo jedhame malee irraanfii gaa innamaa ana basharun ansaa kama tossoona jedhaa gaafa gadi salaata rakaa lamatti lama salaateeti nu biraa galteedha duuba intalti kadheessi. Salaata rakaa afurii rakaa lamarratti salaammatti gama biraatiin gaafa asiriidhaa tokko rakaa sadii salaateeti mana qabanii si fuudha. Kanaafuu irraanfiin dhiirtiniin numa qabdi. Gara heddummina gartanii isaan keessatti heddummaatu jennee yoo ilaalle malee. Gama kaanin jechuun diiniin isaanii hir'uu ta'u akkamitti hir'ata duuba. Akkuma isin hojjettanitti hojjetaa jirra rakkoon jirtu maali jennaan tan hogguu gartee xaaharaa dhabde fa'a salaata sanfaa hin baaftu duuba. Soomana fa'aa gartee qadaa baafte malee salaata qadaa hin baaftu. Salaanni dhumattuu hin jiru bifa saniin dabra. Bakka tanaan hir'inaa jira. Amma sogguu soomanaa san ammoo yeroo namni soomana san keessatti hin soomantu yeroo san dhiibteeti yeroo biraa gartee akka soomantu godhame jechuudha. Kun immoo waan jihaa keenyarraa tahee miti. Wama haaliqarraa eegalee uumamaan waan ta'e malee bakka tana yoo hataatu taate inni kun akkamitti argameedha yaanni jedhamu jira. Bifa kana walii galchine jechuudha. Maaliif akkuma dubbii tokkotti irratti kaase malee dubbiin sun isaan biraa taateetii mitiidha jedhamu qaba. Walaa yaaba shuhadaa'u. ولا يأبى الشهداء Ragawwan hin didiini. إذا ما دعوا Hogguuniif waamaman jechuudha. Man baada idaa zaa'idaa jedhaa jira. Ragawwan hin didiini
hogguu yaamamanii ragaan kun hogguu yaamaman hin didin. Maaliif jechuu ragaa bahuudhaaf jecha hogguu waamamadha. Guyyaan amma hogguu ragaa naa baatu yeroo akkanaati jedhanii hogguu waamaman hin didini. Allah subhanahu wa ta'ala kana jedha. Ammas gama biraatiin ragaa kana waa'ee ragaa kana baadhatuudhaaf jecha abalu moo abalu koottame isinillee argaadha ragaadha isinii hogguu jedhanii waamamanis hogguu ragaa baadhatanii ragaa kana nuu ba'a jedhanis hin didini. Allah subhanahu wa ta'ala kana jedha. Bareeda. Akkasani maan kun ilma jabeesse dubbatana asitti hiikaa qabaateetii miti jabeessuu san qaba malee jabeessuu san qaba malee. Walaa tas'amu ولا تسأموا isin hin angaltee hin hifatina أن isin تكتبوه isin hin hifatinaadha. An taktubuhu deeni isa barreessurraa hin hifatinaa jechuudha. Maaliif amma deeni kun fayyoo heddummaati. Barreessine dadhabne immoo barruun gaa sunduuqa oguu ta'ani ta'ammaa kan afaan barreessinu fa'aa jettanii hin hifatina wanni hifatanii jirtu. Saghiiran saghiiran jechuudha xiqqaa fi kabiiran. أو Saghiiran كبيرا jechuudha saghiiran xiqqaa haala ta'ee fi inni barreeffamu sun jechuudha. Inni barreeffamu sun xiqqaa haala ta'ee fi kabiiran takka guddaa haala ta'etti illee eeyya kun xiqqaadha maal kana maal barreessina fa'aa jettanii kana kattuu ni beeyne jettanii saghiiran xiqqaa haala ta'ee fi kabiiran guddaa haala ta'e illee hin hifatinaa barreessuu deemisanii. إلى أجله Gara qaaxaroo isatti barreessuu hin hifatinaa jechuudha. Gara qaaxaroo isaa sanitti barreessuu hin hifatinaadha. ذلكم Isa saniitu barreessuu saniitu أقسط عند الله gaariidha. Maaliif an taktubuu hajuu san deynii sanda barreessuu deynii saniitu aqsatu inda Allahi Allah biratti irra haqaa. Allah biratti irra haqaa. وأقوم للشهادة وأقوم للشهادة وأقوم ملي إرق أجيلودا للشهادة جتشودا إرت رقابه لليف جتشو إرت رقابه الليف إرق أجيلودا مالف وني بريفا نقولي رقولي واي رقا خنا بات أتيبو حقون بستار رقاب أنساني إسان غرقارا جتشو إسان غرقارا لعلتني taraa takka jarraa hogguu baasan barreeffama abbaan deeniidhaa galatanii barreeffate san gargaarsa guddaa irraa argatan jechuudha. Aqsatu indallahi taakka jedha. Aqsatu indallahi taakka wani barreeffamu zaalika aqsatu indallahi taakka waaqoomu lishahaadati lama wa'adnaa ammas irra dhiyoodha allaa tartaabu. ألا ترتابوا Shakkuu dhabuudhatti irra dhiyoodha ammas. Shakkuu dhabuudhatti irra dhiyoodha. Shakkuu dhabuudhatti irra dhiyoodha jechuudha. Amma barreeffamni kun yoo waa shakkanillee shakkii san namarraa deemsisa. Shakkii dhabuudhatti illee irra dhiyoodha. Waa sadeen kanaaf jecha haa barreeffamu jenne. Illaa an taquuna. إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون يوني بتات ملئ تجارة نقد حاضرة تجارة حاضرة نقد قرتي أمان تنا يوني بتات ملئ نقد أمان تنا
Dhaggate ammaan kana yoo taate malee. Akkana jechuun qaama harkarratti gartanii hodhuu fi jechuudha fudhatuu kana garte yoo taate malee jechuudha. Sagaleen keessan hin jiru akka? Naamti. Rekoordii irraa dhaabaa isheen baay'ee ba'anii jiru. إلا أن تكون تجارة حاضرة. إلا أن تكون التجارة أو المداينة جن. Sagalee irraa dhaabaa ba'anii jiran isheen hin mallee. Ammaan tanaa jechuudha. Ammoo maquumni fudhatee kun achi kennu jechuudha. Tudiiruunahaa naggada gartee ammaan tanaa san isin kan naannessitan beeynakum idduu keessanitti jechuudha. Uguta rakkoon qabu. Faleessa aleekum. ليس عليكم جناح. Isin irratti hin taane diiliin isin irratti hin taane hogguu san ba'a. Wanuma barreessaniif hin jirtu gaa. Ajala musammaa sani barreessan jenne malee amma kun irratti kennee kun as fudhatuu hajaan kana isin irratti diiliin hin taane. Allaa taktubuuhaa. ألا تكتبوها. Isin barreessuu dhabuu keessatti diliin isin irratti hin taane jechuudha. Isin barreessuu dhabuu keessatti diliin isin irratti hin taane hogguusanii. Maaliif waan ammaan tana dhumatamu waan ta'eef homaa rakkoon qabu. Barreessuu baattanis ni ta'a hogguu kana. Aayaa. وأشهدوا Waa shihiduu jechuudha ragaa godhaa. إذا تبايعتم. Hogguun fi jechuun walitti gurgurtan ragaa godhaa jechuudha. Hogguu walitti gurgurtan ragaa godhaadha. Hogguu walitti gurgurtan ragaa godhaadha. Ragaan godhamuu qaba.
gurgura bittaa fi gurgura kanarratti jechuudha. Duuba bittaa gurgurri kun harkarratti tahinna agartanii ammaan tana boodansi maallaqa si kafalaa tahinna ragaa godha. Inni kun ammoo fa'inamina ba'adukum ba'adan akkuma reefun tanaa sanitti inni suni dirqama kana duuba waa shiiduu kan jennu kana agartanii gara sunnaa deebise jechuudha ajaja kana jechuudha. Yogguu gurgurtan ragaa godha. Walaa yudarra kaatibun. ولا يضار كاتب Walaa yudarra kaatibun. Barreessan hin dararamin. Inni barreessu hin dararamin. Amma gaa barreessan kun waa xiqqollee taate wayin fudhadhaa. Inni hedduu namaa babbarreessatu maa fudhata fa'aadha jiraata. Yoo haa ta'u taate rabbiin si ajaje usii kanuti barreesse. Barreessuu baattu gaa ajaja rabbiitis ati kallafte jettanii walaa yaaba kaatibun ajartuu bas jennee jirra. Uggura kaaliqaatis haraam seente jedhanii dhiibbaa namarratti godhu osoo hin ta'in bifa kanaan laalamuu qaba. Kaatibun barreessan hin dararamin akka kana hin dararamin. Walaa shahiidun jechuun ragalleen ولا شهيد hin dararamin laa. Akkuma ammaan dura walaa yudaarra tudaarra waalidatun biwaladihaa jenne wala mawludun lahu jennee haasofne san gartani akkas dhufa jechuudha. Barreessan hin dararamin. Walaa shahiidun ragalleen hin dararamin. Amma ragaan kun barreessan kunis hin dararamin. Akkuma na barreessi usii jettee dhiibbaa irratti hin godhin. Akkuma san ragaan sunis yoo akka shari'aan gaa ragaa bahuu haarratti dirqama gootu malee si gargaaruudhaaf jechuudha. Bakki taana waan akkama waa yaabbatanii faa dhaqan ta'a. Bakka fagoo ta'a. Bakka kanaaf jechuudha nuurii itti gootee hogguu ragaa isaan baanis gaa yeroon gaa waa nyaatan faa yoo taates akkasin malatti gootee ganama togguu deemtus gaa waa itti gootee bifa kanaatiin jechuudha akkasitti keessummeessi geessi malee rakki dirqama sirratti godhanii si dhoorganii shari'aanii jettee irratti hin dhiibin. Inni tokko isa kana. Takkaa walaa yudarra kaatibun. Barreessan isa kanaatu mudaa'afii kanaatu haala lama qaba. Yudaarir jechuun immoo yudaarar jechuudha bifa kana qaba jennee jira. Lisaanni kun. Kanaafuu walaa yudaarra hin dararin. Kaatibun barreessan hin dararin. Walaa shahiidu ragalleen hin dararin. Namicha ragaa bahuuf kanaaf ragaan hin dararin. Namicha barreessuuf barreessan kun hin dararin jechuun kun akkam nutuu gaa jennee fi waan barbaachisu haa kennuuf jennee ber sanii ol irratti ol kaase an akkana malee hanqanaan malee dhaqu hanqanaan malee ani barreessu namicha kanarratti waan ulfaatu takkaan bifa kanaan inni hin deemin. Inni kunis ammoo kanumatti bilaashumaa tanan barbaadin akkanumatti idduma galatti dubbiin tun haa dalagamtu je'eeti gamanas dubbatee gamanas dubbataa. وإن تفعلوا وإن تفعلوا إسيوني في دليدني الله سبحانه وتعالى إسيو دليدن أكن جتشون ما نهيتم عنه وأنا لا أرقم تنكان أكن أنتهين جيتين سن قرل سن كناجر إسي لتشو يوخ دليدن تاتا وأنا لا أرقم تن أمس جتشونا مداراتنا وأنا لا أرقم كوني أنا يوني في دليدان دررو تنباني فإنه دلقون كيسان كوني بريسا تهينا نميش بريسانيف تهينا خرقابة تهينا خيساب رقابان تهينا خالص أكنا قدو كوني سكنا قدو كوني أكنا قدو إن جنة جريجو ولتي أمتقنا حركفني جريجو فإنه جين كيسان كوني فسوق بكم يا قالي الله الرا بهو خيسني جيجو قالي الله الرا بهو خيسني يو غرتي والدررو خنا دلا الدنگا قالي الله الرا بهو خيسني واتقوا الله الله صدادا وانا الله سنا جج خيسة الله صدادا دلقو خيست
وأنا الله إسني الرئيس الأورجي لكسو خيستي الله صدادا ويعلمكم الله ويعلمكم الله. الله سبحانه وتعالى اسم برسيس دور الله سبحانه وتعالى علمي غرسا اسم هاجمتان اسم برسيس ركون انجيرو علمي تنخن نم برسيسو أنا مو كتب يخو قبدا فمنا سليمان جيغا فسالس فهمي قد تخنين نوي أنا فجيت شولا وعلمك ما لم تكن تعلم جاء لمحمد عليه الصلاة والسلام بما أراك الله جمس وانا الله سبرسي سيجا أنا أفو الله سبحانه وتعالى اسم برسيسا علمي را وانغر إساها جمتان اسم برسيسا أكسن دوبا والله وتقول الله درجي مخرو وقو الله صداتني إني الله برسيس ربي صداته قبن ربي صداتني ربي إنما برسيس دوبا انت تقول الله جعل لكم فرقانا جاء خناف برسيس إزداد برسيس بخنانا كستي يجورا ديما الله شيء بكل فهو هيوم عليم. بيخاد دوبا فهو هيوتو بيخاد سبحانه وتعالى فهم وهيوتو بيخاد ومن بين قبل كتي بيخا وقنا آية كنتم وإن كنتم متى إسيوني متك بيتا إيه ويلا دربنا. إنكم جلوا دلوان آية وإن وإن كنتم كنتم إسيوني بتاتا على إما سفر ترتيوني بتاتني جتشو أما ريفون تنقى بيجا جيراني بر بيجا حقو جيران كان بريسن إني أرقما ميري بريسن إني أرقا وإن كنتم على سفر imaltu irratti yoo taatan duyda imaltu irratti yoo taatanii walam tajiduu kaatiban ولم تجدوا barreessa كاتبا arguu dhabdanii isinii barreessu watadaayantum ilaa ajali musamman jechuu jaaga qaddamne sanirraa beena raamaa ta'etti farihaanun maqbuuda eggitiin alladii jechuudha yusaqu bihin sun iggitiin fuudhamtuu taate isinii tahaadha. Ragaan suni iggitii wal qabsiisuu qabdanii harka saahiba gartee haqaa kan kadeen irraa fuutan sanga hamman gaa waan kee kanatii fidu waan kana qabadhu jettanii akka kana ta'uu qaba je'eeti isa kanaan jechuudha waan dabre sanii dirqama san jechuudha haasee jira jechuudha rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ajanni suni gara sunnati deebi'ee jira jechuudha. Maaliif kun iggitiin kun iggitii imala keessati. Iggitiin biyyaa immoo riwaa sayyaa keessatti annahu sallallahu alaihi wasallam rahama dir'an lahu min yahudiyyin jedha. Isa yahudaa tokko gurbaa yahudaa jechuudha. Sanirraa beenii fudhateeti oduma ummanni gurguddaan gaa mayaasirri sahabaa kun jechuudha. Abbootiin qabeenyaa kun numa jiru Usmaanii fi namoonni hedduu jira. Kanaafuu osuma jiranuu Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam isa yahudaa sanirraa beenii fudhatee akkanas gudda soddoma tokko fudhatee iggitii duuba qabsiise jechuudha biyya keessatti. Kan quraanni jedhe ha imalaati. Kan ammoo hadiisni jedhe ha biyyaati. Biyyattis ni jira imalattis ni jira jenneeti bifa kanaan lachuu nu argamsiisee jira jechuu amantichi jechuudha. bifa kanaan laalla. فإن أمن بعضكم
دوبا قرين كيسيوني في أمانه بعضا بعضا قريوني في أمانه فليؤدي الذي اؤتمن أمانته فليؤدي الذي اؤتمن أمانته قارنا فليؤدي هاخنو الذي اؤتمن إني أمن من هاخنو أمانته أمانة إساسا هاخنو يجو كان يجون إني أمانة مي ديني نتخنى مخونغا أمين جام أمانة هاخنو يجون ديني إساسا هاخنو إجيتو مرة فانتنا جدتو لين هفتيت بري فمم لين هفي أججني سنس غير سنة أججني خرا أدات خرا بري ستخنم غير نميتشا وديني خنا فولت خنم سن شفتينو هفي إجيتيني سفتي ولم أمنتادان يودا لغاماني يودا دبين كنت أماتس أكدن دمتو ربي سبحانه وتعالى لفخاي جيرا غير سنمتي دي بسي جيرا جيجو ديني وليتق سنة جتوسا الله ونسون هاي تخنوي يروغا ديني سن كنو قاتلون جيسان غرتاني هاي تخنوي وليتق الله وليتق الله آية وليتق الله لقى مسجلين Dagamu. مسجلين كي ينيرو إلا قام خيس هي النقام Kamil. أوه Jama'a ta نقامو khairani dagamami. خيني نقامه Abu Saq. النقي سنينة مسجلين كي النقام مسجلين كي سنين نقامه برنبرت Dem jelas ya. Asli dem dengan degi orang kira orang sih. مسجلين كي سنين نقامه بر Aikin kana mau toko beratan. Anak kan dibanding ngobrol. Dia pun nak kasih ngobrol ber. إمام الدين ألو Sagalee keenyatti sheekuu isaanii dhagahamuutti hin jirre se'a. Shabakaa ta'e hin beekne. Kan keen dhagama. خيني نقامه Kan keen dhagama. Riikoordii waraabaa jira. تويا فهو ربه الله ربي ساقته سنة صداتو مالي في فليؤدي الذي اؤتمن أمانته ديني إساسا نمي ديني الرجل تسوني آخر من جنة والأمانتي والتخني توان تاتي وليتق الله الله صداتو ربي سا صداتو حق جلوس الأسيني فما بلسان هارا وتوفي ولا تغتم الشهادة ولا تكتم الشهادة أيها الجنة يا رقوان الأسينة رقوان الأسينة رقاتك الأسينة لكن تبصيرتي رقابة ملي ولا يضار كاتب ومن يكتبها ومن يكتمها كساني ومن يكتمها نمي رقاسا أسين فإنه نمي رقاجي وخنا الأسين فإنه إنثني آثم آثم قلبه آثم قلبه آثم قلبه قلنا سادنا وليت ومن يكتمها نمي رقال أسين فإنه إنث آثم قلبه
onneen isaa suni dilaawa. Onnee isaatu dilaawa. Amma onnettichi deebisuun dubbii jabeessurraa. Maaliif jechuudha? Alaa inna fil jasadi mudghatan idhaa salaat jasadu kullu idhaa fasadat jedhu. Silaan kan dilaawu namni tokko guu dilaa'a. Onnee bichaan hin dilaawu bara qaama guutuutu dilaawa akka amantaan kun jedhu. Inni kun immoo inni suni inni haasimu qalbuu onneen isaa dilaawaadha jechuun kuni onnettichi irkisuun onnee kanaatu ajajaa qaamatii. إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله على وإلى القلب وانجو خنابت أجر كسمالي قام بوتو تدلاوي. هاي والله والله الله بما تعملون عليم. واني سندل يدن بيخ هذا واني سندل يدن واني سندل يدن بيخ هذا يجو. آية هذا مثال تفسير. آية آية